Margituu Shaashoon jedha. Eessaa dhufte? Imalarra. Mee Waaqayyo maal sii godhe? Waaqayyo lafa kanatti waan gurguddaa naa godhe. Kana duras illee dhuga baatu kun na yalaa darbe malee mucaan koollee of dadhabdee kan jirtu baay'ee kan qaamni ishee ofirraa dadhabee kan lubbuun ishee gara baay'imsaatti illee kan deemullee fideen tajaajilaan biraa asii amman jiru hin deeme. Naa kadhate mucaan koo hin fayyite garuu yeroo hundumaa dafee dhufeen dhugaa baannaan jedhe natti barfata keessa kootinis dubbadhees Waaqayyoof asitti galata nan kenna ammas immoo dabalee miilana kan hin dhufee baay'ee qaamni koo du'aadha ofirraa dadhabaadha kaleen koo yeroo hundumayyuu na dhukkuba kaleen koo of dadhabaadha mucaa wayii wajjin hin dhufee deemee as ga'uun dadhabe barii kan hin baheen baay'ee sa'aatiin natti barfate yeroo dhufu jecha kaleen kun waxxaree jira mar'imaan kun baay'ee na dhukkuba ogeessadhaan naan bu'aa dhadhanii qaama hunduma na dhidhiibanii umaasi qadhabe kallattii ittiin ciisan hin ciisu nan dadhabe akkasittiin gadi garagalee garaa kootiin ciisa hedduma mana godhadheeyyuu dhibee kana mana dhukkuba ogeessis gizee lama na dhidhiibe yeroo tokko na goobe yeroo hundumayyuu maallaan jedha abbaa warraa koo ati yeroo dhuma waa tokko sochoote hojii baqaaf malee dhibee dhumayyuu hin qabdu hojii baqaadhaaf na dhukkuba dhugumayyuu na waan tokko karoorsee waan tokkotti socho'e na dhukkuba yeroo hundumayyuu hojjechuu hin danda'u garuu asitti lafa kanatti dhufee tanan akkana bahime naan jedhee obboleessi keenya wangeelaawini akkanan bahee maalinni rakkoon mana kee keessaa hin dhiphatta yeroo hundumaa yaaddoo qabda dhuguma yaaddoon qaba mee maalinni yaaddoon kennani naani himeen danda'u waaqayyoon beeka waaqayyotti meeran jedheeni yaaddoo koo waaqarratti isa kana himuu nan dhiise dhibeen kee maalinni jennan na dhukkuba qaamni koo hundumtuyyuu miilli qubdi miila koo lafa qaqqabee lafa naan ajjetu dhugaa waaqayyooti buusaa koo irratti hunduma irratti qaamni koo wal gadhiisaadha yeroo dhufu aadaa dhufe deemee as ga'uu nan dadhabe kaleen kun hundumtuu na dhifamee na waxxarame mar'imaan koo na dhukkuba qaamni koo hundumtiyyuu foon ta'ee na dhukkuba deemuu hin dandeenye gadi jechuu hin dandeenye tiradheen as ga'e gaafan as ga'ee manni qorichaa maal siniin jedhe dhibee keessa mana qorichaa hin dhaquun jedhe waggaa meeqaa dhukkubsa yeroo kaani garuu dhaqeen marfeennaa na ajajan kaleedha naan jedha yeroo kaan garuu marfee sanas homaa wanti na fayyade hin jiru waggaa meeqa dhukkubsatte kanaan inuman ittiin deddeema malee mana godhe waggaa 12 mulu waggaa 12 kaleen keessa dhukkuba bitaa mirga eeshi amma gaafa addaa dhuftee hongelaayu geessaanyi gaafa sii kadhatu dhibeen kee kunii rakkoo kee gaafa itti mattus gaafa sii kadhatu erga gaafa senaatii kaatee dhibeen sun hin jiru galee tanan bishaan 20 waraabeen oogdii lollaadhe dasii nagarre sirmayyuu waan ifa ta'e malee wanti na rakkise hin jiru fuula koo dura das erga gaaficha hundumaa kaleen keessa atis fayyaadha namni kana dhaga'u gooftaa Yesuus nama fayyisuuf aarsaa galataa dhiyeessaa irra deebi'aa galateeffadhaa waaqayyoo kanaaf galata fidaa